Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Amnesty International, Human Rights Watch fi dhaabbileen mirga namoomaa 60 ol ta'an mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreessaniin Itoophiyaan qorannoon sarbama mirga namoomaa akka hin geggeeffamne yaada dhiyeessuuf qophaa'uun ishee akka isaan yaaddes ibsaniiru. Itoophiyaan gama isheetiin qorannoo dhaabbata mootummoota gamtoomanii irraa haqa ce'umsaa filatteeti. Kunis atakaaroo biyyoota lixaa fi Itoophiyaa gidduutti hariiroo dippiloomaasii fi kaka'umsa dinagdee waliigaltee Piriitooriyaan booda uumame irratti gufuu akka hin taane sodaachifamaa jira. Guutummaa oduu kanaa akka ittaanutti isin biraan geenya. Dhaabbata mootummaa gamtoomanitti manni maree mirgoota namoomaa himannaa sarbama mirga namoomaa Itoophiyaatti raawwate haa qorataniif koomishinii miseensota 3 qabu hundeessee ture. Waraana waliinii kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti geggeeffamee tureen qaamoleen waraana keessatti hirmaatan sarbama mirgaa olaanaa yakka waraanaatti wal madaalu raawwachuu isaanii koomishinicha dabalatee qaamoleen biroo gabaasa isaanii keessatti ibsaniiru. Nama nagaa ajjeesuu fi dirqisiisanii gudeeduu dabalatee beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu fi sarbamni mirga namaa olaanaan raawwate yakka waraanaatiin kan wal madaaluu danda'u jedhee ture dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Itoophiyaan jalqabarraa kaastee koomishinichi sarbama mirgoota namoomaa akka hin qoranneef mormaa turteetti. Kora gamtaa Afrikaa dhiyeenya kana Finfinneetti taasifame irrattis Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa kan ta'an Dammaqaa Mokonnin tattaaffii Itoophiyaan koomishiniin dhaabbati mootummoota gamtoomee hundeesse akka diigamuuf gootu akka deeggaraniif biyyoota Afrikaatiif waamicha dhiyeessanii turan. Manni maree mirgoota namoomaa United Nation walgahii Jeeneeviitti geggeessuu irratti dhimma sarbama mirga namoomaa kaaba Itoophiyaatti raawwatee ni kaasa jedhamee eegama. Itoophiyaan ammoo koomishinichi hojii isaa akka dhaabu waamicha dhiyeessuuf qophii ta'uu isheetu himame. Reuters odeeffannoo dippiloomaatota irraa argadhe jedhee baaseen Itoophiyaan yaada murtee dhiyeessuuf deeggarsa walitti qabataa jirti. Waldaaleen siviilii idil addunyaa fi falmitoonni mirga namoomaa tattaaffiin Itoophiyaa kan hin eegamnee fi qorannoo idil addunyaa dhorkuuf yaalii godhamuudha jedhu. Amnesty International, Human Rights Watch fi dhaabbileen mirga namoomaa 60 ol ta'an mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif xalayaa barreessaniin Itoophiyaan qorannoon sarbama mirga namoomaa akka hin geggeeffamne yaada dhiyeessuuf qophaa'uun ishee akka isaan yaaddes ibsaniiru. Dhaabbilee kanneen keessaas tokko dhaabbata Tigraay Action Committee jedhamudha. Itoophiyaan haqa yeroo ce'umsaa akka filannoo tokkootti dhiyeessite. Ministeerri haqaa Itoophiyaa garuu ji'a lamaan dura baatii muddee keessa ibsa baaseen gidduseentummaa qaamotaa fi mootummoota alaa malee dhimma keessoo furuudhaaf kan qophaa'e ta'uu ibse. Kanumaan wal qabatee Itoophiyaan murtee dhaabbata mootummoota gamtoomanii kana kuffisuu ni dandeessi. Haa ta'u malee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yookaan biyyoonni lixaa Itoophiyaan murticha akka fudhattu dirqisiisuuf qoqqobbiidhaan sodaachisuu yookaan qoqqobbii irra kaa'uu danda'u. Kun ammoo dadammaqiinsaa fi kaka'umsa dinagdee fi dippiloomaasii waliigaltee nagaa mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti mallattaa'e booda mataa ol qabate irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Oduu har'aa qopheessee kan isinitti hime ana Daanii Tasfaayeeti. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Tumsaaf deeggarsa uummata Booranaaf taasifnu daran cimsinee itti fufnuun ergaa Finfinnee Maltiimiidiyaati. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.